nagaa waaqayyoo waaqa jiraata lafa jirtanitti isiniif haa ta'u. Namoota sagalee kanaa iddoo kamittuu dhageessan hundumaa fi nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u jedharra deebi'ee maqaan koo Pastor Yaadasaa Gaariin jedhama. Egaa sagantaa online irratti gadhiifnu kamirrattuu namoonni isin qaqqabu waaqayyoon dhaggeeffattanii irraa akka eebba hirmaattan jaalala waaqayyooniin isin biraan ga'a. Daqiiqaa gabaabseen namoota isinii bu'uu hin dandeenyeef daqiiqaa gabaabaa kadhannaa fi yeroo lallabaan godha. Kanaaf ani hundeessaa waldaa kiristaanaa Gaaddisa Dhalootaarraa Abbaa Mul'ataati. Kanaaf waaqayyoo nu gargaaree immoo dhaloota hundumaatiif waaqayyoo nu waamee dhaloota hundumaa akka tajaajilluuf eeyyama waaqayyoo ta'e. Kanaaf namoota lafarraan tajaajilu qofa otoo hin taane qilleensarraan namoota baay'ee isin bira ga'ee waaqayyo hiikuu fayyisuu akka danda'u nan amana. Kanaaf sagalee waaqayyoo waliin guyyaa har'aa laallu mul'ata nutti kenname amma xumuraatti geessuudhaaf wantoota nurraa barbaadaman kan jedhuun dubbadha. Waaqayyo namootaaf kan inni kennu mul'atadha. Qabeenya caalaa birrii gamoo konkolaataa waan baay'ee caalaa waaqayyo kan inni itti amanu mul'ata namaa kennuutti. Mul'anni waaqayyo namaa kennu immoo yeroo hundumaa galmaan akka ga'u gochuudhaaf abbaarraa dhamaatiin barbaachisu jira jechuudha. Waaqayyo kan isarraa eegamu ba'a, namnis kan isarraa eegamu ba'a. Kanaaf nuyi ka'umsi nuyi ka'uu qabnu iddoo guddaa qaba yookiin immoo iddoo ijoo qaba jechuudha. Raajii Ermiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 5 irraa kaastanii yoo ilaaltan waaqayyo mucaa wallaalaa kanaan mul'ata keessa garasaa gaafa dhufee itti dubbatu argitu. Waaqayyo maal argita jedheenyaa shaakalsiisu sababbii maal argita waaqayyo mucaan kun gara fuulduraatti cimee akka inni deemu gochuuf. Waaqayyo garuu waan inni arge sun sirrii ta'uu waan qajeelaa ta'uu itti dubbata ture. Kanaaf namni waan isarraa eegamu ba'uudhaaf gatiin inni baasuu qabu wanti inni gochuu qabu jira jechuudha. Kanaaf Ermiyaas waaqayyo cimii ija jabaadhu amma dhumaatti deemi jedhaan waaqayyo. Erga Ermiyaas waaqayyo akkas jedhee Ermiyaas nama kaayyoo qabeessa ta'e jechuudha. Namni mul'ata nama kaayyoo qabu ta'uu qaba. Namni mul'ata nama ejjannoo qabu ta'uu qaba. Nama mul'ata lolli waraansi jeequmsi irra jiraachuu danda'a. Garuu namni mul'ata yeroo hundumaa moo'icha qaba. Namni mul'ata moo'ichi inni qabu yeroo hundumaa sababa waaqayyo gara isaa goruuf, sababa waaqayyo harka qabuuf, sababa waaqayyo wajjin ta'uuf jechuudha. Waaqayyo yeroo hundumaa akka isin faana ta'u gochuudhaaf maal gochuudhaaf mul'ata keessaniif ejjennoo qabaachuu qabu. Kanaaf macaafni qulqulluu innaa dubbatu Namiyaa keessattis akkuma kana innaa dubbatu waaqayyo waa tokko jedhee dubbata. Namiyaadhaan waaqayyo ijaari dallaa Yerusaalem isa jige gaafa jedhuun Namiyaan ka'uutu irra jira jechuudha. Namiyaan dhaabbachuutu irra jira jechuudha. Kanaaf waaqayyo ka'i innaa namaan jedhu callisee ka'ii qofa miti. Waaqayyo nama gargaara. Waaqayyo nama faana ta'a. Kana mul'ata nutti kenname kana galmaan ga'uudhaaf nuyi maa'inni ka'uu nu barbaachisa. Namiyaa 2 lakkoofsa 2 irraa kaasee yoo dubbistanii akkas jedha sagalee waaqayyo nan dubbisa. Mootichi atoo akkas jedha mootichi akkas jedha maqaa waaqayyo nan dubbisa. Mootichis atoo in dhukkubsanne maaliif fuula baddee kunoo gadda garaa keetii wanta biraatii naan jedhe yommus ani baay'ee nan sodaadhe. Ani immoo mootichaan yaa mootii bara baraan jiraadhu. Mandarri abboonni koo itti awwaalamanii jijjigee karri isaas ibiddaan gubamee otoon jiruu maaliif garaan koo hin gaddure naan jedhe. Kanaaf Namiyaani mul'anni inni qabu mul'ata waaqayyo isa keessa kaa'edha. Mul'anni waaqayyo isa keessa kaa'e immoo dallaa Yerusaalem isa jige sana deebisee akka inni ijaarudha. የፈረሰውን ቅጥር እንደገና እንዲሰራ እግዚአብሔር በውስጡ ራእይ ስላስቀመጠበት ከሱ የሚጠበቀው ነገር ምንድነው? እንደገና መልሶ ሊሰራ ሊነሳ ይፈልጋል ማለት ነው። እግዚአብሔር ነሚያ በውስጡ ሲያስቀምጥ ከሰ ነሚያ ዋቀዮ ሙለታ ከነናካው ጫልሴቱ ማሚት ዋቀዮ ነሚያን አከን ጭሜ ገልመገው አከን ጭሜ ወጀቱ ጎቹዳ ኦቶ ጅሩ ከሰ ሳቦቃቹ ደደ
har'as namoonni mul'ata waaqayyo sin keessa kaa'e har'as waaqayyo mul'ata kan sinitti laate amma dhumaatti mul'ata keessan geessisuudhaan maayinni ijji keessan mul'ata sanarra ta'uu qaba. Ergaan keessan mul'ata sanarra qabu. Abjuun keessan mul'ata sanarra qabu. Wanti sin qabdan hundumtu ilaalchi keessan mul'ata sanarra ta'uu qaba jechuudha. Otoo mul'ata qabdu mul'ata innaan jedhu mul'ata tajaajilaa qofa miti. Mul'ata nigdii qabaachuu dandeessa. Mul'ata barachuu qabaachuu dandeessa. Mul'ata kamiyyuu kanatti qabdu keessatti mul'ata si keessa jiru sana galmaan ga'uudhaaf rafuun sirra jiru ka'uu sirra jira. Dammaquun sirra jira. Keessi kee baay'ee socho'uutu irra jira jechuudha. Har'a namoonni baay'een mul'ata qabaatanii iddoo kuftanii deebitanii kaa'u. Mul'ata qabaatanii iddoo baddanii deebitanii kaa'u. Waaqayyo mul'ata keessatti yookiin immoo mul'ata akka namni gatuun godhu. Akka namni gatuun godhu jechuudha. Mul'anni waaqayyo nama keessa kaa'u yeroo hundumaa cimnee akka deemnu gochuudha. Kanaaf namoonni mul'ata garaagaraa qabaatanii kuftanii dadhabdanii mogolee dhabdanii jirtan tarii mul'ata qabaattee qarshii dhabuu dandeessa. Mul'ata qabaattee fira dhabuu dandeessa. Mul'ata qabaattee namoota si gargaaran qabaachuu dhiisuu dandeessa. Mul'anni ofuma isaatii akka muka lafa onaa keessa dhaabbatee deebi'ee ka'a. Deebi'ee lata. Deebi'ee damee godhata. Deebi'ee ija godhata. Haleluuyaa. Namoonni waaqayyo kabajamoo isaan godhu warra mul'ata qabanidha. Mootummaadhaaf, biyyaaf, addunyaadhaaf kan barbaachisan namoota mul'ata qabanidha. Kanaaf mul'ata kee galmaan ga'uuf, mul'ata kee amma dhumaatti oofuudhaaf kan sirraa eegamu nama kaayyoo qabu ta'e tokko. Inni lammataa nama ija jabeessa ta'e. Inni sadaffaa garuu nama maalumaaf urraafamne ta'e. Waaqayyo mul'ata kana galmaan akka si geessisu yookiin immoo hamma dhumaatti akka si oofu gochuudhaaf yeroo hundumaa nama kadhataa nama fuula waaqayyo barbaadu ta'e. Kanaaf nuyi kan nurraa eegamu maayinni namiyaan akka ka'e nuyi ka'uudha. Gaafa namiyaan ka'u namoonni baay'een danqatti ta'aa turan. Har'a gaafa ati kaatus danqoonni jiru yookiin immoo warri nu dura goran jiru. Warra akka nuyi galman geenye godhan jiru. Warri nutti cufan jiru. Warra kana hundumaa bira kan nu dabarsu waaqayyoodha jechuudha. Fakkeenya toon sinii kaasee amma seera uumamaa boqonnaa 15 irratti waaqayyo mul'ata keessa gara Abrahaam dhufe. Yaa Abrahaam hin sodaatin ani gaachana kee. Gatiin kee na biratti guddaadha jedheetu ani saba baay'ee sin godha. Ennaa Abrahaam hin jedhu waaqayyo Abrahaam qobaa jira. Abrahaam garuu waaqayyo gaafa inni dubbatu maal godhe in amanee. Namoonni mul'ata isaanii galmaan ga'an nama amantii qabani. Namoota waaqayyo irratti amantii qaban. Namoota waaqayyoon godhan. Kanaaf ati mul'ata du'aan qabdu. Mul'ata baduun qabdu. Mul'ata karaatti hafuun qabdu. Mul'ata karaatti du'uun qabdu. Biyya barbaadde jiraadhu. Mul'ata keessa kee jiru otoo waaqayyo fiixaan hin baasin hin duutu. Sirraa garuu maaltu eegama? Nama waaqayyo irratti ija isaa gate. Nama waaqayyoon amanate ta'uu qabdaa jedha. Inni kan biraa namni mul'ata qabu kan isaa kan ta'e waliin tarkaanfatee galma ga'uuf murtoo isa barbaachisa. Mul'ata kan isaa ta'e faana. የራሳችሁ ራዕይ በሆነ ነገር ላይ ግብ እንድትደርሱ ማድረግ አለባችሁ። ሙልአተ ኢሰከን ከተ ዱካዴ ሙልአተ ንግዲያተው ሙልአተ በረቹዋተው ሙልአተ ተጃጅሉዋተው ሙልአተ ዋቶ ከብረገው ዋኡሙ ብረገዋተው ሙልአተ kan ከተ ብራናፊ ኢረደብ እንጀዳ ብራናፊ ገልመገውዳ ፊዲ ብራናፊ ብራ አፎን ቀም ታሱማ ብራናፊ እንጀቱ namni mul'ata galma geessifachuuf mul'ata sana bira afuun qabu miilli kee mul'ata kee bira afuun qabu jechuudha. Fiiguu qabda amma waaqayyotti si baasutti galanni gooftaa Yesuusiif haa ta'u. Kanaaf isa kana sirriitti beekuu qabna. Mul'ata waaqayyo si keessa kaa'ee sitti ulfaatus galmaan kan ga'u waaqayyoodha. Sitti ulfaachuu danda'a. Abbaan mul'aticha galmaan ga'u garuu waaqayyoodha. Waaqayyo mul'anni kee karaatti akka baduun godhu. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf nama ejjennoo qabu ta'e waaqayyo mul'ata keessan galmaan ga'a. Namoonni mul'anni keessan rakkinaan qabamee jiru, dhibeen qabamee jiru, waan garaa garaatiin qabamtanii kan jirtan har'a mul'anni kee lafa onaatii deebi'ee biqilana naman. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Barsiisa kana yeroo biraa itti fufnaa garuu amma waaqayyoon nan kadhadha. Namoonni mul'anni keessan qabamee iddoo garaa garaatti qabamtanii jirtan.
mul'ata tokko qabdanii gola kan jirtan mul'ata tokko qabdanii nama dhabuudhaan qarshii dhabuudhaan waa garaagaraatiin hidhamtanii kan jirtan har'a Waaqayyo si baasa. Akkas jedhe raajii Ermiyaas, yaa Ermiyaas amma ani daa'iman jedhiin jedhe. Daa'imummaa kee otoo hin taane sifaanan dhaaba, sifaanan buqqisa, sifaanan ijaara, sifaanan diiga. Har'as Waaqayyo mul'ata kee faana hojii jalqaba. Har'as Waaqayyo mul'ata kee faana waan haaraa jalqaba. Maqaa Kiristoos Iyyesuusiin nan dubbadha. Iddoo garaagaraatti qabamtanii kan jirtan, iddoo garaagaraatti hidhamtanii kan jirtan, mul'anni keessanii dhabee kan jiru, jireenyi keessanii dhabee kan jiru, barri keessanii dhabee kan jiru, mul'ata sodaa jala kan jirtan, ba'aa maqaa Iyyesuusi, ba'aa maqaa Iyyesuusi, ba'aa maqaa Iyyesuusi, ba'aa maqaa Iyyesuusi, mul'ata guddachuu otoo qabdu daka kan jirtu, mul'acha ol ba'uu, mul'achuudhaaf, siquudhaaf, galma ga'uudhaaf otoo jirtu waan si qabee jiru keessaa ba'i maqaa Iyyesuusi. Daani'el mul'ata baatee gad darbatamuyyuu Waaqayyo kabajaan ol baasa. Ulfinaan ol baasa. Amma Waaqayyo addunyaa guutuu irratti beeksisutti Waaqayyo har'a mul'ata baattee hidhaa kan jirtu, mul'ata baattee abjuu baattee hidhaa keessa kan jirtu, rakkina keessa kan jirtu. Firoottan koo mul'ata dhugaa namoonni qaban ari'atamaa jiru. Hiddoon qaban, naman qaban, firan qaban. Mul'ata dhugaa qaban nanati maa namni nagatan jedhin sirriidhuma namoonni mul'ata dhugaa qaban ari'atamaa turan. Macaafni qulqulluu namoonni baay'ee mul'ata dhugaa qaban lafa onaa keessa deemaa turan. Har'as mul'ata baattee ari'atamaa kan jirtu Waaqayyo kabajaan miilana ol si baasa. Maqaa Kiristoos Iyyesuusi lafa sagaleen kun dhaga'amu iddoo awwaalamtee jirtu keessaa akka baatu, iddoo rakkachaa jirtu keessaa akka baatu, iddootti qabamtee jirtu keessaa akka baatu dubbadheera sirratti maqaa Iyyesuusi. Saaqee ba'i maqaa Iyyesuusi. Saaqii ba'i maqaa Iyyesuusi. Mul'ata keetti qulfii hamaan cufanii kan jiran har'a irraa baneera. Maqaa Iyyesuus Kiristoosiin har'a mul'ata kee faana wal argi. Mul'anni kan sin jalaa bade har'a mul'anni haaraan siniif haa kennamu. Maqaa Iyyesuusiin lafa sagaleen kun dhaga'utti sin irratti haa hojjetu. Ameen maqaa Iyyesuusiin.